Maartiin imimmaan lolaasaa dubbii dadhabdee baay'ee tokko boossi jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama, baay'ee namatti ulfaataa. Haalli hirmiillaa miti haalli maartiin keessa jirtuyyuu jechuudha. Hiriyyaan zabana kanaa hangana namaa ciqqamtu, hangana namaaf yaaddu, hangana namaaf dhiphattu maartiin argee jechuudha. Baay'ee dhiphattee akka isheen taatu namni haala kanaan ofii ol ishee waan jaalattu fakkaata jechuudha. Haalli hirmeellaan keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Abrishiin hadagaa makiinaa kamtu tuqee kan hanga kana hundaa hirmeellaa irraanfachuu danda'e jettee kan isheen akkas boossu jechuudha. Nagaalleen irraanfannee hordoftoota koo qaqqaalii fi gaggaarii. Nagaan fi jaalalli waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Anis jira obboleettiin keessanii bakkaaf lafan jirutti nagaa fayyaa kooti. Akkuma argitanii maartiin haalatti isheen itti dhuftee fi baay'ee akkatti dhagahame mul'ata jechuudha. Akkasuma immoo hirmeellaan haala hamaarra jiraachuudha kan inni mul'isu. Hirmeellaan amma akka lafa dhooftuu fi amma akka of wallaaltu kan isheen dubbatte. Abrahaam immoo Abrahaamuu kan Abrishee akkamittiin yeroo gabaabduu tana keessatti hirmeellaa dagachuu danda'a. Haalli inni keessa jirullee nu yaaddessuu nu gaddisiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee irra caalatti kan na yaaddessaa kan na gaddisiisaa jiru haala hirmeellaan keessa jirtudha. Laphee qulqulluudhaan simattee kanaafuu immoo amma lapheen ishee qulqulluu cabaa jira, waan baay'eetti dhagahamaa jira. Amma kufaa jirti, amma of wallaalaa jirti. Sa'aatii tokkoof of beektee hin jedhee haalli isheen itti bultu, haalli isheen itti ooltu baay'ee natti kabbadeera. Bakka mala tokko kanaaf dhuftan hin barbaadaa jetteen jechuudha Miikiyaasii fi Abeelaadhaani. Abeelaanis immoo nutis dhiphachuu fi dhabnee miti. Nus gadduu dhabnee osoo hin taane mala wallaallee Abrish nutti dhiyaachuu waan dideef waan nun beekneef waan nun barbaanneef hanga kana callisne malee nuti wanta kana barbaanne miti, wanta nun barbaannedhaasi. Nummuutuu hanga cinaa jirru hanga danda'ame wal taanee akkatti boossedhaaf osoo hin taane wal taanee wal gargaarree wanta sirreessuu qabnudha jechuudha. Inni sirrii ta'ee garuu Abrishoo haala akkamii keessa jira amma sa'aatii kana? Obboleewwan isaa hoo maaliif callisanii ilaalu? Buzeen akka ta'aa jirtu argitan kaleessa garuu akka namichaa osoo hin taane ana akka kiyyatti akka yaadutti maatiin buzii oliitu dhufuu qaban jedhee yaada. Kun waan ariifachiisaadha. Waan nama rifachiisudha. Namni tokko akka nama sammuu gallakkiseetti gaafa haasa'u, akka nama sammuu gallakkisee gaafa ta'u maatiin akkamittiin callisuu danda'e? Hin danda'ama jedhee waan hin yaadneef jechuudha akkas callisamuun jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Warroonni akka kiyya kana wantoonni baay'een gaafisanitti ta'u jechuudha. Maali yoo jettanii maatiin Abrish hanga hoonaa callisuun isaanii maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Gaashiyyeen maaliif barbaachise? Osoo kanan garuu hanga Abrishiin akkana ta'u kana roottan akkana taate namni callisuu hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hoo namni callisuu hin jiru. Maatii roottaa miti firoottarraa roottanii dhufan jedhee yaada. Akkasumas immoo warroonni naannoo ishee jiranii jechuudha. Warroonni naannoo roottaa jiran ammayyuu biiniin eeggadda waan biraa kaleessa waan biraa haasa'aa jechuudha akkuma argitanii. Baay'ee nama dabbara dhugaa dubbachuu fi viidiyoo galgala kanaatiin immoo walitti deebina isiniin jedha. Hanga sanitti nagaan naaf turaa. Baay'ee.